yaataan gamna yaataan walaa jaalan nama waaqayyo waataa gaafa sana harki keenya guutuu gaafa sana humaan dhabnu dhugaa waaqa waanuma tokko waan dhabnu sinitti fakkaatina bar waaqayyo ko yoo barbaade ebeluu naaf taamii haa ta'u yoo jedhe lottorii birrii shaniitiin abbaa miiliyoonaa sin gochuu danda'a gaafa sana immoo waan godhu dhabna immoo jiraata gaabbata immoo yookaan nugulee machoofna immoo yookaan qabeenya keenya sanaan nama miina nama ajjeefna yookaan daandii waaqayyoo gadhiis inum rakkatee bee waaqayyoonis ayyoon bishaan waraabi jetti bishaan gingilchaadha waraabi jetti yoo waraabuu dhaqe gingilchaan iyyaasaa ishiin achii naallolti maaluma godhume ammaniitii kana akkana kunoo warri quufoon yoo gingilchaadhaan bishaan waraabitti gingilchaan hoo yaase naallolti amma huuma dhumaa kun amma gingilchaan bishaan naa waraabsisu abee bishaan irraan waraabna natti warsa kanaaf gaa maal godhu warri durii kun gaa gingilchaadhaan deemiti bishaan waraabii namaan jedhu kanaaf gaa dubarri immoo mana namaa hojjettu sana maal godhu dirqisiisaniitiin hojjechiisatu waan ta'eef bishaan gingilchaadhaan waraabii jedhuun yoo gingilchaan waraabee naallolti yoo yaase naallolti garuu dhaqiitii bishaan gingilchaatti naa bidetti maal amma kun amma aaduma amma seeruma amma kun amma hubadhaa ijoollee waaqa kanaaf sa'atii ilmi namaa waaqayyotti barbaaddatu sa'atii kan sa'atii ilmi namaa itti dammaquu qabu sa'atii kan sa'atii ilmi namaa waaqayyotti barbaaddatu sa'atii kan kanaaf sa'atii gaarii qabanne kanaaf walaa jaalannu ijoollee waaqa gara mana waaqayyootaa fiiga homaan qabu gara biraa waaqa umtuu wanti nu hafe hin jiru biyya lafaa keessa hin jiraan garuu biyya lafaaf hin bitamina hojii biyya lafaan hojjetina garuu biyya lafaa keessatti hin hojjennu maaliif gizeedhaaf kan hojjennu sun kan rakkataa gargaaru haa ta'u kanaaf ijoollee waaqaa fiigichaa dhaqxee dhaqiitii simadhuttiin jedhee ati garuu ati fayyaadhaa jedhii gaafadhu jedheeni isheen immoo hundumtuu fayyaadha jetteeni eenyudhaani barataa Eelsaa isaniin jetti jechuudha. Eelsaa inni osoo hin taane barataadhaan. Kana booda isheen tulluu irraa lafa namni waaqayyoo sun jiru yommuu geesse miila isaatti kuftee jedha. Maali isaatti kuftee? miila isaatti kuftee Miila isaatti kuftee. Miila nama waaqayyoo kana jalatti kuftee jedha ijoollee waaqa. Kana booda barataa isaa suni Ge'aaz kan jedhamu kun isa irraa achi ishee fageessuu gara isheetti dhiyaate jedha. Ishee harkisee ilaala achirraa siqe jechuudha. Gaa'u namoota waaqayyooti waan ta'eef itti siquun dubartootni hin barbaachisu waan ta'eef irraa harkisuudhaaf dhaqeedha dhiisii jedheen. Kanatti kan beekta kirisaa irraa nu fageessan jiru dhugaa waaqa. Kan amantaarraa kan nu fageessan bara kiyyaaf keessa. Ichirraa siqii jedhee lakki dhiisii jedheen eebbisaa. Waaqni eebba isaa nuuf haa baay'isu. Ilaalaa ijoollee waaqa. Gaafa ishiin miila isaa jalatti dhaqxee kuftu garuu inni ishee achirraa butuuf gara isheetti ni dhaqe ni dhiyaate. Namni waaqayyo sun immoo isheen rakkina jabaa keessa jirti. Kanas waaqayyo ana jalaa dhokse malee anatti hin himne. Kanaafuu ishee dhiisii jedheen dhiisi ishee rakkina cimaa keessa jirti. Natti machuuf dhuftee waaqayyooti ishee ergee ani garuu kana dhubachuu dadhabe nan hubadhaa. Dhiisii ittiin jedhe. Namni waaqayyo akkas ijoollee waaqa. Namni waaqayyo daandiitti nama qaba. Namni waaqayyo nama jaalata. Namni waaqayyo ofitti nama dhiyeecha. Namni waaqayyo kan ta'e nama saamu. Nama waaqayyo kan ta'e kan namaan barbaadu. Nama waaqayyo kan ta'e daandii dalgaa nama dhoofu daandii sirrii nama oofu. Namni garuu irraa nu gaffa. Inni dalgaa akkasiin beekta kiristaanaa dhufne barbaada. Inni dalgaa akkasiin miidhamtan akka nuti miidhamnu akka
akka nuti bataskaana keessaa baanee jireenya gadadoo jiraannu barbaada. Akka nuti ni sa'aan galu. Akka nuti daandii irratti hafnu ijoollee Waaqa. Hubadhaa yaa saba Waaqa. Dhiisii ittiin jedhe. Yoo Waaqayyo nu faana ta'e eenyuun nu mormaa jedhe Daawit. Naannoo isti eenyutu Waaqa kasasuu danda'a. Maaf isinitti dhiyaate jiraama. Hin jirume ijoollee Waaqa. Namni Waaqa kasasu hin jiru waan isatti dhiyaanneef. Nutarra gabataa isaarraa nyaachaa jira. Nutarra masoobii Waaqaa gabataa Waaqatu nu jala jira. Isarra teenyee nyaachaa jira. Namni qaawwa maal ta'u? Maaf mataan dhukkuba nama? Maaf dhibama namni? Kana booda dhiisii. Namni Waaqayyoosin immoo isheen rakkina jabaa keessa jirti. Kanas Waaqayyoon ana jalaa dhokse malee anatti hin himne. Kanaafis isheen dhiisi jedheeni jedha. Yemmas dubartittiin nama Waaqayyootiin yaa gooftaa koo ittiin jette jedha kophaatti. Itti mattee jedha umaattuu kan hin himatin nama Waaqayyootti mattee jedha. Ijoollee Waaqayyoo namoonni Waaqayyoo nuuf kadhatu. Ergamoonni Waaqayyoo nuuf kadhatu. Ergamoonni Waaqayyoo walitti nu araarsu. Ati dhiifama godhiif yaa Waaqayyo jedhu. Kanaaf eengadda sinii kaasee ture. Seera ba'uu 32 gubbaarratti. Ati saba kanaaf fayyistu taanaan, ati saba kanaaf dhiifama gootu taanaan galmee abboota qulqulloota irratti galmeessite san irraa naaqii jarumkaan afaan Si'oolii galaa. Bigarmi tsaloota. Kadhannaa Musee dhaga'e moo dhageenye? Israa'elootaaf dhiifama godhe moo hin goone? Dhiifama godhe. Waaqni keenya Waaqa kana ijoollee Waaqa. Kanaaf inni Museedhaa dhaga'e nama isaa kan ta'e Elsaa'iifis hin dhagaa ijoollee Waaqa. Kana booda dubartittiin nama Waaqayyootiin yaa gooftaa koo ani mucaa si kadhadheeraaree jette. Maaf si kadhadheeraayi? Ani mucaa si kadhadheeraayi. Ani kottu yaa nama Waaqayyoo koo yoo atumti mana koo dhufte manni koo naaf eebbifama. Mana koo seeniin jedhe malee mana koo buli manni koo eebba argatan jedhe malee mucaa naa kenni jedheetoo si kadhadhee. Ittiin jette jedha waan isheen deemuudha jechuudha deemtu sinii gala jedhee yaada. Ilaalaa. Kana booda yommus dubartittiin yaa nama Waaqayyoo yaa gooftaa koo ani mucaa si kadhadheera. Ana hin sossobinis siin hin jenneere jetteeni jedha. Mucaan koo Elsaa'iin yemmas egaas kana yookaan mucaasaa duuka bu'aasaa kanaan barataasaa kanaan mudhii kee hidhadhuuti ulee kee harkatti qabadhuuti ariitiidhaan beenu namni yoo sitti dhufe nagaa hin gaafatin yoo namni nagaa si gaafates deebii hin kenniniif yemmuu achi geessas ulee kee fuula mucichaa irra kaayii jedheeni jedha. Barataasaa kanaanii jechuudha. Eenyuun Elsaa'i kun. Sana booda haati mucichaa garuu dhugaa Waaqayyoo isa jiraataa ani du'een bada malee lubbuun koo haa badu malee ani si dhiisee hin deemu jette. Ani si dhiisee hin deemu. Ati na faana deemii ittiin jette. Kana booda garuu nama Waaqayyoo kan ta'e Elsaa'i kun raajaa Waaqayyoo kan ta'e Waaqayyoon gara haadha isaa keessatti kan isa filate Israa'eloota sagalee Waaqayyoo kan barsiisu namoota dhukkubsatan kan maaru kan du'e boollaa kan kaasu namni qajeelan kun hafuurri Waaqayyoo qulqulloota isaa irratti dinqiidha jedhee faarsaa Daawit 64 irratti እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው አለ። Waaqayyo dinqiidha qulqulloota isaa irratti raajis ni hojjeta qulqulloota isaa irra bulee jedhee እግዚአብሔር ለቅዱሳኑ ላይ ድንቅ ነው አለ። ድንቅ ማሰርጋል dinqii hojjeta Waaqayyoo ni jedhe. Achumaan innis ka'ee ishee duukaa dhaqee jedha ishee. Eenyu faana dhaqee? Dubartittii haadha qabeenyaa sana duukaa deema. Ishee duukaa dhaqee. Kana booda Giyaas kun isaan dura bu'ee dhaqee isa dursee dhaqee ulee barataan gooftaa yookaan
namni waaqayyoo Elsaayin itti kenne kana fuula mucaa irra kaa'ee haa ta'uyyuu malee sagaleen yookas wanti tokko sosocha'uun mucaa bira hin turre mucaa reeffa ture du'ees ture ergasii Elsaayin simachuudhaaf deebi'ee mucichi hin dammaqnee jedhee eenyuun barataan Elsaayi kun Gi'aaz kan jedhamu kuni Elsaa simachuuf deebi'ee karaatti itti dhufee dura achi ga'e waan ta'eef kana booda mucichi hin dammaqne jedhee isatti himee jira. Yeroo kana Elsaayin dhufee kutaa inni duraan keessa bulu keessumminnatiin keessa bulu sanitti reeffi ciisee waan ta'eef yeroo sana Elsaayin dhufee mucicha ol lixee bakka mucichi du'e reeffi isaa siree Elsaa irra ciisee tureeyyuu. Elsaayin akkuma ol lixeen keessa galee balbala cufatee jedha. Maal cufate? Balbala cufatee. Waddaa asirratti waan baay'ee hubatu. Jarri immoo addabaabaayii fuulduratti gangalatanii jedhanii kadhannaa gootanii jedhan. Achi wangeela Maatiyoos immoo dhaqaa jaagubbaa yoo kadhattan akka namoonni isin agarreetti balbala keessan cufadhaati. Maal godhaadha? Balbala keessan cufadhaati. Kadhadhaan hojjette ortodoksii. Isa kana inni dhugaan jirtu isa kana ijoollee waaqa. Namoonni immoo addabaabayitti ba'anii ba'ii Yesuusin siifan kadhadha. Mee mamma feesbuuk irratti ilaala. Akkas ta'ee akka nama jedha bakka wakka bu'a godhame. Amma kana amma dhugaa waaqan isin. Yaala ijoollee waaqa. Sirriitti asin barsiisa gaaf tokko waa'ee kanaas. Iskiyaa sirriitti dubbateera waa'ee raajota sobdoota kana maal akka godhan. Sirriitti asin barsiisa Iskiyaa asirratti. Silazii kana booda Elsaayinii ol lixee gara mana kutaa itti duraan keessumminnatiin buufatu reeffa sana gubbaatti ol lixee balbala cufatee Waaqayyoon kadhatee jedha. Eenyu kadhate? Waaqayyoon kadhatee. Waaqayyoon balbala isaa cufatee akka namni san arginetti akka warra Fariisotaan ta'inaa jedhe Maatiyoos 6 gubbaarratti yoo kadhattan akka of agarsiisanii akka namoota isaan hojii isaanii argataniiru jedhe bakka Waaqayyoon hojii isaanii argatan isaan daandii zeebraa gubbaa masqaliyaa gubbaa dhaabbatanii warri Fariisotaa kun maal godhu kadhannaa godhu daan uffata babal'aa uffatanii jedha. Nama kadhannaa nama amantaa fakkaatanii isaan garuu hojii isaanii argataniiru adaraa keessa sin akkas hin godhina hoo kadhattan balbala keessan cufadha akka eenyumtuu sin hin agarretti asi dhoksaatti gootan abbaan keessan ifa namoota fuulduratti baasetu sinii kennaa jedhe. Kanaaf balbala isaa cufatee kadhatee jedha namni Waaqayyoo Elsaayi. Kana booda siree gubbaa ol ba'ee bakka mucaan reeffi sun ciisu afaan isaa afaan mucichaa irra. Ija isaa ija mucichaa irra harka isaa harka mucichaa yookaan reeffa irra kaa'ee isa irra gadi ciisee akkuma inni mucicha irratti diriireen dhaqni mucichaa ho'uu jalqabee Elsaayin isa irraa ol ka'ee kutaa manichaa ammas kutaa kadhannaa keessa asiifachi deemee kadhachuu jalqabee booda immoo ammas deebi'ee kadhateen booda siree gubbaa mucicha irra ammas diriiree si'a 7 gaafa inni diriiree ammas gara Waaqayyootti edda kadhateen booda kutaa kadhannaa edda seenee kadhateen booda mucichi si'a 7 ina xiffatee jedha. Maal ta'e? Si'a 7 ina xiffatee. Si'a 7 xiffatee. Si'a 7. Kana booda ijoollee Waaqayyoo iji isaas ni banamte jedha. Maal isaas banamte? Iji isaas hin banamte. Hubadhaa ijoollee Waaqaa. Iji isaas hin banamte jedha. Ija lapheetu banameef. Ija amantaatu banameef. Ijatti Waaqayyo hubatutu banameef. Nama Waaqayyootu mana isaanii dhaqe waan ta'eef. Kana booda garuu Elsaan duuka bu'aasaa Gi'aazin ni waame dhaqiiti
Seenaa'eem dubartii haadha qabeenyaa kanatti kana waamii jedhee innis ishee waamee isheenis dhufnaan ilma kee fudhadhu jedheeni. Hubadhaa yaa saba Waaqayyo. Ilma ishii du'e kaase fi isheen yemmas Elsaa'iidhaaf hamma lafa geessutti qomaatee miila isaatti kuftee kana boodas ilma ishee fudhattee gadi baatee ni gammaddee Waaqayyo ishiitiif galata dhiyeessitee jedha. Isa kana namni Waaqaa yaa saba Waaqaa. Isa kana akka kanatti kadhannaan akka kanatti jireenya jechuun yaa ijoollee Waaqaa. Namni mana Waaqayyoo unkaan kan biraa dhiisii si'iiliin haadha gooftaa Iyyasuus Kiristoosifuu nama baay'eedhaaf waa baay'ee godheera. Kanaaf akkasitti namni Waaqayyoo kun dubartittii kana ilma ishii jalaa du'e kaasee fi egaa kanas garuu kan arganne guyyaa har'aa kitaaba dubbifamuudha jechuudha kitaabni abbootaa kun. Akkamittiin dubbifama yoo jenne guyyaan har'aa garuu fulbaana 10 yookaan maskaramii 10 guyyaa fakkiin dubree Maariyaamii Luqaas qulqulluu kan kaase guyyaa mana Maartaa seenedha jechuudha siiliin dubree Maariyaamii. Sababa kanaaf kana wal dhagaa jirra miti. Ni barsiisa. Gabaabsuu isin dubbi. Daqiiqaa 3 keessatti tan xumura. Guyyaa maaliin itti galee isiniin jedhee? Guyyaa siiliin haadha keenya qulqulleetti duumate. Seenaa lama ture seenaa kana qofa isinitti. Guyyaa siiliin haadha keenya qulqulleettii dubree Maariyaamii abbaan keenya abbaan wangeelaa duuka bu'aa 72 keessaa kan dhufe Luqaas guyyaa fakkii dubree Maariyaamii Luqaas qulqulluun kan kaase guyyaa mana qulqullummaa yookaan mana Maartaa itti seenee jechuudha. Mana dubartittii Maartaa kan. Maartaa kan jedhamtu kuni biyya Damaskoo keessa kutaa Adeeniyaa magaalaa Maariinaa jedhamtu keessa jiraattii jedha. Mandarri kun baay'ee xiqqoodhaa jedha. Irriitti dhaggeeffadha. Mandara baay'ee xiqqoodhaa jechuudha. Biyya Damaskoo magaalaan ishii immoo Adeeniyaa. Biyya Adeeniyaa. Kutaan ishee yookaan naannan ishee Adeeniyaa jedhamti. Magaalaan ishee Mariinaa kan jedhamtu keessa jiraatti. Mandarri kun baay'ee xiqqoodha jechuudha. Dubartittiin kun akka dubartii biyya Seenaa'oom ishee amma kaasnee dubbachaa turre jechuudha. Ishee amma kaasnee dubbachaa turre seenaa ishii baranne kana. Seenaa'oom Suunimaa dhiifama. Dubartii Suunimaa keessummaa simachuudhaan kan beekamtuudha. Ilaa keessummaa eenyu simatte isinitti fakkaate jalqaba Elsaa'i nama Waaqayyoo kana simatte. Elsaa'i kun mana ishee bubbulee mucaa akka argattu Waaqayyo irraa ajajamee arrabni hafuurri Waaqayyo arraba isaarra ta'ee dubartittii kanatti hime. Kana booda garuu dubartittiin kun ilma argatte jalaa du'ee dhaqee namni kun fayyisee. Ilaala amma kana keessummaa simachuun ijoollee Waaqaa. Kana booda garuu dubartittiin biyya Damaskoo kun kaa monokseen biyya Itoophiyaa tokko abbaa Tewoodiroos kan jedhaman gara Yerusaalem osoo deemaa jiranii aduun itti dhiinan mana ishee bulanii jedha. Mana dubartittii Maartaa jedhamtu. Guyyaa har'aa kanaa jechuudha maskaramii 10 yookaan fulbaana 10 jechuudha. Kana booda garuu gaafa isaan achi bulan abbaa Tewoodiroos kan jedhaman kun gara Yerusaalem osoo deemaa jiranii aduun itti dhiinan mana ishee bulanii jedha. Kutaadhuma Yerusaalem keessaa jala ga'uu ga'anii. Yeroo kana gara Yerusaalem deemuu isaanii bartee jedha dubartittii Maartaan kun. Gara Yerusaalem deemuu isaanii barte. Kana booda qulqulluu Luqaas kan kaase fakkii giiftii keenya Maariyaamii naaf bitaa koottaa jettee itti kennamtee jedha. Maal akka godhaniif akka si'ilii san bitanii dhufaniif. Yerusaalem jira waan ta'eef si'ilis. Naaf bitaa koottaa jettee itti mattee. Isaanis Yerusaalem ga'anii yommuu deebi'an ariifatanii karaa ariifataniitu Yerusaalem yaada keenya Maartaa dhaabbiti jettee kan taasisan
Qaama barsaadha tokkummaa dhagaan jiru saalentii godhama namaati waaqayyo dhiifama. Maal godhanii? Sagalee tura barsaa maan dhageenye garuu. Oye. Umureedha. Keessan jala finashii. Naffina barsaa xiqqoo sagaleetu jira kanatti dhageenya waan isin. Egaa dubartittiin biyya Yerusaalem kan biyya Damasqoo jiraattu kun gaa dubartittiin kuni Maartaan dubartiin jedhamu kun biyya yookaan kutaa Adeeniyaa magaalaa Mariinaa jedhamtu keessa kan jiraattu kun abbaa keenya yookaan monokseen Itoophiyaa tokko abbaa Tawadros kan jedhaman kana gara Yerusaalem osoo deemanii jiranii aduun itti dhiinan mana ishee dubartii Maartaa jedhamtu biyya Damasqoo keessa jiraattu kana bulan yeroo kana gara Yerusaalem isaanii as kan kaase fakkii giiftii keenya Maariyaamiin abbitaa koottadhaa ittiin jettee hin ergatte. Isaanis Yerusaalem gaanii yommuu deebi'an xiilii sana jalaa irraaffatanii jedha. Karaa eegalan. Kana booda sagaleen duumessa keessaa dhaga'ame jedha ijoollee Waaqaa. Galfata dubartittii sanaa hin irraaffattee jedheen sagaleen tokko dhugaa Waaqaan isinii jedha. Galfata yookaaniif immoo kan dubartittu si argatte sana in irraaffatte yaa abbaa Tewoodiroos sagaleen jedhamu ni dhaga'ame. Hubadhaa. Dhagaa jirtu miti? Eeyyanii barsaa. Galfata waadaa dubartii si argatte sana jedhanii kana booda abbaan daandii jalqaba sana kana booda sagalee sana jennaan isaanis dhaga'anii karaa dheeraa erga deemanii booda deebi'anii bitanii fi jedha siidisa sagalee sana samiirraa dhaga'anii. Otoo karaa deemaa jiranii al tokko leenci itti dhufee jira. Maalti itti dhufe? Leenci. Eenyutti dhufe? Abbaa Tewoodiroositti. Abbaa eenyu? Abbaa Tewoodiroositti. Waaqayyo niif haa kennu. Sirriitti na hubachaa jirtu jechuudha. Abbaa Tewoodiroos kana ilaalaa. Dhaqaniitii Yerusaalem osoo hin gahiin Yerusaalem deemaniiru mana dubartittii Maartaa sana Damasqoo bulaniiti. Dhaqan gaafa dhaqanii siilii sana osoo hin bitin bitaa koottaa jettee siilii maalamii kan Luqaas kaase. Gaaf kana irraaffatanii dhufan. Karaa ga'anii maali kan dubartiin sitti matte sana hin irraaffatte sagalee jedhu dhaga'aniitii deebi'anii bitanii boodan dhufan. Osoo bitanii dhufaa jiranuu lammata achi deebi'anii bitanii fi dhufan. Otoo karaa deemaa jiranii leenci tokkotti dhufee jedha. Nyaachuudhaaf yeroo jedhu fakkiin kun sagalee dhageessiftee jedha. Maal dhageessifte? Sagalee dhageessifte. Hubadhaa yaa saba Waaqaa. Fakkiin kun sagalee dhageessiftee jedha. Siiliin dubree maaramii kun. Kana booda sagalee dhageessiftee du'a isaan oolchite. Leenca sana irraa dhowwite jedha. Galanni Waaqayyo gooftaa keenyaaf haa ta'u. Amiin. Kana booda si'a lammaffaaf immoo shiftoonni dhufanii isaan saamuuf jedhanii jedha. Shiftoonni. Kana booda garuu ajaa'iba guddaa hojjatte. Isaan oolchite. Shiftoota sanirraayis bilisa isaan baaste. Kana irraa kan ka'e monokseen biyyatti fudhatanii galuu barbaadanii jedha. Maal gochuu barbaadanii? Siilii sana fudhatanii gara biyyaatti galuu barbaadanii. Garamitti galuu barbaadanii? Gara biyya isaaniitti galuu barbaadan kennaa fidan sana dhiisanii jechuudha. Eessa biyyi isaanii? Eessa monokseen sun biyyi isaanii eessa siniin jedhe jira?
Maalilee kanuma deebisuu isinitti raafate moo ulfaate moo inni raafattanii? Kanaaf Itoophiyaatti fudhatanii galuu barbaadanii jedha abbaan kun. Kana booda garuu gaafa isaa fudhatanii galuu barbaadanii xiiliiwwan leencarraa shiftaarraa isaan baraarte kana ajaa'iba guddaa hojjette isaan oolchite kana irraa kan ka'e dhoksanii biyyatti fudhatanii galuu barbaadanii jedha. Kan namni waadaan itti ergate kana waadaa namaa nyaatinaa ijoollee waaqa. Adaraa namaa nyaatinaa. Waan dubbattan hin kaadinaa. Waan waadaa namaa galtan jalaan nyaatinaa. Waan namaaf immoo nan godha jettan gochuu dhiisinaa. Waadaa guddaadha kun waaqa fuulduratti. Nama sanaaf uumaa miti. Waadaan hundumarra caala waan ta'e. Hubadhaa. Kana keessaniif ishii jettanii ajajamtanii boru deebitanii hin ganinaa beekta Kiristiyaa. Maaliif harma ishee irraa ootanii deebitanii harma bataskaanaan ciniinina. Harma sin guddistisa. Sagalee waaqayyootis sin kotkotte nama akka taanu nu taasiste tana harka keessan quba keessan ittiin qabina. Ina rafsiisinaa ijoollee waaqayyo bataskaana keessa. Kana booda garuu fudhatanii galuu barbaadanii jedha waadaa sana nyaatanii ilaala. Waadaan nyaachuun hamaa. Waadaa nyaachuun ijoollee waaqaa boru badiidha. Waadaa nyaachuun boru kufuudha. Waadaa nyaachuun boru dhukkubsachuudha. Waadaa nyaachuun boru tasgabbaanii galuu dadhabuudha. Sammuun namaa boqonnaan qabu nama waadaa nyaata. Nama waan namaa nyaata. Hin tasgabbaa'u boqonnaan qabu nama hin ta'u. Kana booda kana irraa kan ka'e fudhatanii gara biyya isaaniitti galuu barbaadanii. Garuu giiftiin keenya ajaa'iba irratti hojjattee jedha. Daandii isaanii akka ittiin cufamu gootee jedha. Karaa isaan ittiin galassan. Maal akka ta'u? Akka jalaa cufamu goote. Maal akka godhanii barbaadde dubree maaramiini? Akka geessaniif waadicha akka fudhanne. Dubree maaramii sana akka geessanii isaan dubartittii Maartaa biyya Damasqoo keessa jiraattu. Kutaa Adeeniyaa magaalaa Mariinaa jedhamtu san keessa kan jiraattu geessanii kan dubartiin sun laalaa keessummeessite mana ishii bulchiteetti moloksee kan. Garuu isaan jalaa fudhatanii galuu barbaadan. Leencarraa oolchite, shiftaarraa oolchite si'iiliin dubree maaramii. Ajaa'iba kan arganii fudhadheen gara mana kiyyatti jedhan. Kana booda akka isaan fudhatanii hin galleef waadadha waan ta'eef daandii itti cufte. Akka daandiin itti cufamu goote. Yeroo kana Maartaan wanti itti himte turte dagattee turte. Ilaalaa. Dagattee turte ishii Maartanii jechaan wanta itti himte yookaan immoo wanta abbaa sana ergan irraanfattee turte jedha. Arras waan meeqaa keenya kan kaleessaa kan irraanfan. Waa'ee beeta kiristaanii kan dagan. Waa'ee jireenyaa bichaa yaa'an. Maartaan isin irraanfattee jedha waan ergamu kan. Arras kan baay'ee isaanii dubree maaramii kan irraanfatanii kan miidhamaa jiran baay'ee isaanii jiru. Giraa kan tagaabba'an, kan tasgabbaa'uu dadhaban, kan boqachuu dadhaban, kan yaaddoo keessa jiraatan, waa'uma jireenya biyya lafaa kan yaadan. Buukiin kee guutuu ta'a akka waa'uma biyya lafaatti faarsu. Ilaalaa sammuu isaanii kanatti qabamee dubartittiin sun isin dagattee akka abbaa sana ergan garuu si'iili sun raajii hojjechaa jira. Ilaalaa Maartaan waan itti himte turte dagattee turteeyyuu yemmuu daandiin itti cufamee deddeebi'an maal abbaa maal taatanii jetteenii jedhe. Isin dhukkuba miti. Isin dhukkuba miti. Fayyaadha maaliif isinitti daandiin cufamee ittiin jedhe. Maaf daandiin isinitti cufamee? Maaf akka azuuritii taatanii? Inni dhukkuba abbaa ittiin jettee jedha. Jettee gaafattee. Yeroo kana dhugaa jiru dubbatanii. Fakkii bitaniif sana laatanii fi
fulbaana 10 fakkii sanatti kennanii sababa fakkii kana akkas godheefanii akkas godhee sababa fakkii kana raajii hojjetee fakkii kana fudhadhee galuun barbaade. Kanaafiyyuu garuu sababa kanaafan akkana ta'ee jedhanii kana booda fakkii kana fudhattee gammachuu guddaadhaan kana booda waan foon uffatte itti fakkaatte jedha Dubree Maariyaam. Fuula ishee dura diddiimaa turte. Wanti ishee mana ishee keessatti illee ishee dhiphisu mana isheetiif boqonnaatu ta'ee jedha ijoollee Waaqa. Kana booda dabalataanis kitaaba Taammira Maariyaam yookiin immoo ajaa'iba Maariyaamiirraa hojjattee dubbisuu eegalte. Guyyaa har'aa kana garuu guyyaa si'iiliin Dubree Maariyaamii raajii gurguddaa hojjetee fulbaana 10 gara mana Maartaa itti galee. Biyya Damasqoo keessa kutaa Sadeeniyaa magaalaa Mariinaa jedhamtu keessatti dubartii Maartaadhaaf guyyaa monoksii biyya Itoophiyaa Teewodiroos kan jedhaman kun si'iliyaadha keenya qulqulleettii Dubree Maariyaamii geessanii fi kennaa kana itti kennatiidha. Kanaaf raajiin kunii fi keessummaa simachuudhaan dubartii Maartaan kunii fi dubartiin abbaan keenya raajii kan ta'e Elsaa'iin mana ishee bulee mucaa ishee akka fayyulee kan taasisee fi guyyaa isheen itti Sadeeniyaa galeedha. Si'iliinaadha keenya Dubree Maariyaamii ijoollee Waaqa. Kanaaf lafaadha fakkaata. Jireenyi ortodoksummaa isa kanaadha. Jireenyi qulqullummaa keenya isa kanaadha. Jireenyi samii isa kanaadha ijoollee Waaqayyo. Waaqayyo waa guddaa hojjeta. Waaqayyo dhagaarra bulee ilma namaa barsiisa. Waaqayyo waan garaagaraarra bulee dhala namaa barsiisa. Garuu namoonni baay'een isaanii waan baay'ee jedhu. Abbaan keenya Luqaas garuu hafuura qulqulluudhaan guutamee Dubree Maariyaamii si'ilii ishii saalee suuraa ishii kaasee jedha. Maaliif Dubree Maariyaamii isaaf faana turte waan. Abbaan keenya waa'ee si'ilii ishii kaasuu qofa osoo hin taane kitaaba qulqulluu irratti waa'ee Dubree Maariyaamii katabee ture. Abbaan keenya Luqaas. Kanaaf namoonni akkasitti hubatu. Manni qulqullummaa keenya garuu gara seera ta'ee hin barsiisu. Kanaaf nama fayyaa haa ta'a, nama Waaqayyoo haa ta'a, nama daandii Waaqayyoo irra deddeebi'u haa ta'an ijoollee Waaqa. Yoo san ta'e garuu nuti isin ijoollee koo jedhamtanii waamamu. Nuti ijoollee Waaqayyoo jedhamnee waamamu. Waaqayyo nu gorsaa jira. Waaqayyo nu qajeelchaa jira. Waaqayyo daandii isaa irratti nu waamaa jira. Waaqayyo akka nuti fayyinuuf nu waama ijoollee Waaqayyoo. Gorsa isaatiin, ajaja isaatiin, barumsa isaatiin nu qajeelchaa jira. Ati gorsa keetiin ana hin gaggeessitaa. Kana boodas ulfinatti ana ni fudhattaa jedhe Daawit. Faaruu 73:24 gubbaarratti. Ati gorsa keetiin ana gaggeessita jedhe. Gorsa Waaqayyootiin qajeelfamaa jirrame. Gorsa keenyatiin miti. Oduu durii walitti dubbachaa jirru sagalee Waaqa walitti dubban. Asoosama walitti dubbachaa jirru. Waan waa ta'e wayii baacoo waan akkasii walitti dubbannu sagalee Waaqaa qofa walitti dubban. የሚሰሙኝ ነው አለ። የሚሰማኝ በእርጋታ ይቀመጣል ከመከራ ስጋትም ያርፋል ተብሏል። ወሪ ነደጋው ኢንተስገባይ ነደገፈታ ጀ ኢታባ ፈከኛ በቆና ቶክ ለኮሰ ሶዶም ይሰደራል። ኢታባ ፈከኛ መጫፍ ፈከኛ ይቆባል። ተስገባይ ነደጋ ካና ወሪ ተስገባይ ነደገፈቱ ዙንጋ ጎርሳ Waaqayyo isa gorsaa jechuudha gad. Daawit 70 faaruu 73 afurratti ati gorsa keetiin ana hin gaggeessitaa. Kana boodas ulfinatti akkananii ulfinattis gara samiitti ol fudhatta. Asirraa lafa hin qabnu jedhe Daawit. Ilaalaa kaa ijoollee Waaqaa waa'ee samiin nu gorsaa jedhe. Ulfinatti ol fudhatta jedhe. Hojiin garuu kan jalqabamu biyya lafaarratti amantaa. Kanaaf jiraannuuf Waaqayyo faanaa jira. Boru yaa ijoollee Waaqa Waaqayyo ragaan ba'a. Boru ilmaa Waaqayyo jedhama.
ijoollee waaqayyoo jedhamnee waam. Kanaaf akka nuti jabaannee cimnee waaqayyoo gannuuf jabaachuudha. Haarudhuma 73 gubbaa 19 gubbaa irratti maal jedhee dhugumaayyuu ati lafaa mucutaatu irra isaan dhaabdee jedhe warra cubbamtoota. Warra cubbamtoota. Lafa mucucaataa gubbaarra isaan dhaabbachiifta yookaan isaan dhaabdee warra eenyu warra daandii waaqayyoo irraa goree. Akka isaan kukkufanii cabanis ni goote warra daandii kee gadhiisanii. Kanaaf ijoollee waaqayyo maal jedhe gaadhuma gubbaatti abbaan keenya Daawit baruma 73:23 irratti ani yeroo hundumaa si bira nan buufadha yookaan ani si yeroo hundumaa suma bira hin jiraadha. Atis harka koo mirgaa qabda. Olis nakaas akkan dhaabbadhee deemu na taasisa. Kanaan ala maal barbaada? Kanaan ala jireenyi keenya maal ijoollee waaqa? Kanaan ala maal qabna nuti? Kanaan ala akkamittiin tasgabbu? Yoo san ta'e nama fayyaadha jechuudha. Yoo san ta'e fayyaa qabnaa jechuudha. Yoo san ta'e ijoollee waaqayyoo jechuudha. Kanaaf tasgabboofnee isa qofaa eeggan. Kanaaf hundumaa isarratti yaagatan. Kanaaf daandii waaqayyoo haa barbaadu. Jireenya waaqayyoo haa barbaadu. Jireenyi waaqayyoo nagaa. Jireenyi waaqayyoo tasgabbiidha. Jireenya waaqayyoo keessa jiraachuun boqonnaadha. Kanaaf waaqayyoon keenya yaa eeggan. Waaqni nu barsiisa. Waaqni nu gorsa gooftaa keenya fayyisaa keenya Yesuus Kiristoosiif uumaa uumamtootaa. Inni raajota isaa faana ture. Inni raajota isaa qajeelchaa ture mul'ataan. Inni duuka buutota isaa barsiisaa isa jala ta'anii isaan barsiifachaa isa bara kakuu haaraa keessatti du'aa boollaa kaasaa naafa diriirsaa warra gaddaniif gadda isaanirraa jajjabeessaa ture. Gooftaan keenya inni kaleessa ture hundumaa kan gochaa ture hundumtu hojii harka isaan kan ta'e uumaan keenya fayyisaan keenya jiraachisaan keenya akka badii balleessaa akka cubbuu keenyaa osoo ilaalin akka dhiifama arjummaa isaa baay'ina isaatti ijaaraara isaan nu laalee limaa isaa dhugaa nu taasisee mana mootummaa isaa samiif akka nu qopheessuuf fedhaa fi eeyyama isaa nuuf haa ta'u galanni gooftaa keenyaaf jiraachisaa keenya sooraa keenyaaf waaqa keenyaaf haa ta'u galanni gooftaa keenyaaf haa ta'u.